Ukraine dabalatee namoota 176 lubbuun isaanii dabartee jirti. Guyo wario. From West Palm Beach, where the president continues his holiday vacation, not too far from where we are. Lamiileen raamootummaa isaanii kaasa rohaaniitiin durfamnu sobdiyachuu yoo mormanii bulchaan guddaan Ameerikaa Donald J. Trump erga tiwutara afaan faranjii qofa dontaan afaan faransaayillee itti makuun maxxanse lamiilee raangoototaan rakkachaa jiraniif aneegi pirezidaantii ta'ee muudame asiisanum waliin jira mormi keessan dhiyeenya tordofuu jira kakkaa'umsi keessan nama ajaa'iba mootummaan kiyyan malle taanaan isa waliin jirjechuun mormitoota bulchiisaa rohaanii balaaleffachuun bulcha guddaa biyyi isaanii Ayatollah Saayid Rohaanii Musaafi Komaarii abaaran jajjabeessan. Ejjecha jaja warraaqsiraan yookaan the Islamic Revolutionary Guard Corps General Qasim Suleeman ittaansuun Ameerikaa fi raawwalti bookkisuun misaayil gugurdoo dhuugee walti furguggeessanii. Misaayiloota dhuka'u kurnafaan qaban Khayraamba Baagdaadiitti darbatti keessa lammoora waraan loltoota Ameerikaa dhabanaasuun inni tokkin immoo xuyyuur Yuukireen qayimaltoota 176 qabate gulufa turburkuteessuun namoonni kee jiran cuuf tokkolleen adoonafin samirratti biddaan nyaataman. Haleella xuyyuur kanirra godhamee lamiileen biyyoota Canada, Ukraine, UK, Afghanistan if Jarmayo jeefamanii. Iraan jalqabirra naannoo guyyoo sadiitiif kufaati xuyyuur kanaaf harki xiqqees injir jette xaraarratte mormachuun dhiibbaan hawaasa idil addunyaatiin irra godhama turcima dhumnaan balleessa jedhan fudhachuun dhiifam gaafate. Xuyyuuri kun dogongor namtolcheetiin dhaame kuf malee yaadamu wanni tokkolleen injirti qajetti Iraan. Opereetarii eegdu misaayil Iraan xuyyuuri kun gulufa dhufe jennaan waraan Ameerikaatti fakkaachuun dha'e qaares. Innillee murteessuuf sekendii 10 qof qabtu. Haal kan keessa taleeluu faleeluu dhabu murteessuutti irra eeggama ta'ullee garuu murtee dogongora fudhachuun badiin uumamte jirta badii kanaaf dhiifam gaafan jechuun Iraan dubbatan bala namoota nagaar dhaqqab kanaan pirezidaantiin Iraan Abbaasa Rohaanii jabdu gaabbin jechuu yoo dubbatu bulchaan guddaan biyyatti Ayatollah Komaanii dogongor namtolchee uumameen ammallee dhiifam gaafan jechuun afaan laafoo dubbata bala xuyyuura kadhaqqab kanaan lamiilee duqa waalti Kanaadaan karaa muummichi ministeerisiitiin gadditti dhagaam yoo ibsattu irra kooteen biyyastiin biibarfaanaaf Justin Trudeau hanga qaamni aleella kan raawwatetti gaafatan fudhate maatii miidhamtootaatiif haqi argamutti hin boqonnuu jedhan beenyaaf dhiifamni maatii miidhamtoota kan bira ga'uu qabaa ka jedhan pirezidaantii Yuukireenaaf Volodymyr Zeleniskii immoo namoota aleella kan keessa harka qabanutti seera dhiyeessuuf bulchiisi raawwaliin jabeessine dubbachuu jirjechuun BBC'tti himan.